Ada banati ada ba ma jeto ko bayan jan jan atam ira trifeta onne ke timati mo ko onne ke chafsiti kabenyen no mele kata bulem Jeto ko fayya. eh Hai. Manta tere wae demi hasaya rami ummata wali mariyata jirra manta de silat. Wae ada mana demi ko sita ada mariyata bate unnagara hasaya jirra rufe sida wala dini. boda wae game na sara lubu wa brati mi te gon shakini shi na ganol Raga chufi. Waa'ee bichaase adi faadha nama biraa si fuusisteenna ani sumarraan bilookii si godha bakka si'a fuusistu rakkoon qabu anaallee adi faadha ni Irra chufi sodaachisini irra chufi adibi si allee boru leeftaan deekisi gurame jennaan ta barbaadde fuutaa irra chufi. Gurbaa isheeti gurbaa ollaa isheeti nan deeni. gurba walla shete heru me nan janan de da tara bate mal bate heru me to ko Nama biraa fuudhee achi keessatti. Mee deemiiti riikoordii haati faate si waliin haasofte fidi jedhii miti jiru. recordi ati fate sinatote jisti jira Telegiraamiidhaan miseenjeriidhaan iimoodhaan ani immoo telegiraamiidhaan balleesse. Inki jibdi argitee akkatti ki jibdu laal. amma kana Adi faatee moodooti sadamee tadootini ani beeku odeessatti beeka takka argin beeksin jetti garuu na beetti. Viidiyoo meeshaan sitti haasofte fidi jedhii ni jibdi. Nabetti ishuu guddistee nabetti sirriitti biyyatti qararraa wal beekan. wol benne latti ada bate ne Ahmaddiin ni viidiyoo takka fidi jedhiin deemiti akkamitti viidiyoo hordisii kana waliin haasofte. ila wae ila ada bate wonti mo dubartiin kun ni nafti betta ni nafti nara ba gotti Kaalaa san narra cufiiti kootu waa'ee geemaa haasofna narra cufii kootu. wae game sara lubu kala chuf nagatti atin betu wae game sara Yaa isii waa'ee geemii beellama irraan beeku irra cufi. wae game dubatara maali ni nafti dubartiin kun ma sar badde ada bate wala kat ya rabbi ti bala manatti fute ba dalagaan naan taane qabeenyi qabaadhee dubartii warra fuulaan jiru onneen kiyyati maanti manate akka dheebar Lubbuu ka jedhu qoyi. Amiyyee. Amee koo. Lubbuu. Mee dubartii bareedduu Maal adda baate ilaalee si lubbuun? fuudhuu nama ati nagahaan jiraatta dubartii bareedduu ilaalee si fuudhuu. yaa dhabaate wallaadha yaa rabbi rafiti mana walchuu fi dhiisii yaa dhabaate ammas galgala bura raafsi intalli kun mucayyoon kun bura raaftee akka booni neen gaddaa rakkatama na jaallatti onneen isii miidhamee jira dhiisi daadha Noo bira raaftu deemtee arti kaa'ame sii nama laalama dhage. Laalee si fuudha nan laalee si fuudha dubartii gaarii laalee si fuudha. miti yaa dhabaate wallaahi seenaanii kunoo baabaa nurra diin gaafadhu baay'ee tokko na jaallatti wallaahi seenaanii si galee Adam waan asaaka geemii beellamaa kana jalaa baatu dubartii wayii ilaalii fuudhi. nan dhufeetti wallaahi yaa dhabaate Habiibi taleenca qabdu wayii ilaaltee fuudha taleenca ol guuruu dandeettu. Amadde sirkinu jala kaasaan jirtu kaasitti kaasi malee. Maanni viidiyoo walitti viidiyootti dabalee naannoo kaasaan jirtu. Amadilla takka jechuudha. Faatii waan barbaachisinaa jettu takka dubartiin natti fuudhii simfuusisaa seenaatiin dhiisisiif hin taabsiin jettee taa'an jechuudha. Faatii wallaahi bilookiin si godha. Saafuusistu rakkoon qabu. yaa dhabaate bal'aatti qabadaatti dhiisi yaa dhabaate gaa'ela keessatti booditi Mee nu dhageessisi sagalee kabiraallee. Mee qabdu sitti barreessa sin? Meet. Atam mata dubartii leenca qabdu hin feetu ta leenca qabdu. Ta leenca qabdu hin feetu atam. Kalian cakap dulu. Akam. Kan tuh lain outdoor betul ya. Kana jalan Geemii cuma. beellama qabachuu deemtaan maal na gurbaan gowwaan kun maal inni rabbii jedhiiti. Geemii beellama taphachuu deemtaa miti. Gaafa geemii beellama kan keessan irratti leenca 10 qabattee dhuftu. Sena.
Hin boo'in. Maali? Muudii sitti qabatti gowwaa. Wallahi boo'aa jirti maaliif akka gotaa dhabaate baana? Argitee akka sitti taphattu gowwaa si argattee gowwaa. Wallahi boo'aa jirti kunoo. Dibachi oolaa. Wallahi boo'aa jirti kunoo wallahi boo'aatti ishi dhabaate wallahi hin taane. Baga muudii sirra qabatte. Wallahi dhiisti dhabaate dhiisti shamarran kaatee warra raaftee naannaa gubaatti hin galaa dhiisee. Dhabaate. Akkanuma hunda gowwaa taate qoyate. Maala gowwaa miti mucayyoo kana takkaa birrii tokko naan shilingii tokko kan mikiraa manaa yoo dhabee rakkadhu takkaa maala kana jedheen beeku. Taata manaati dhabdeeti rakkattu ka mallaqa sin ergin maal godhuuf qolli rarraataati. Miti ani dalagadheetti dhufee hojiin duruun barbaada mana akkasii nyaachuun barbaadu maaliif qabeenya dalagadhee siin dalagattee walitti dhufee walitti jijjiiramuu barbaada malee qabeenya si jalaa saamuu barbaadu maaliif kan namni nyaatu iyyuu na jibbisiisaan kan namni maallaqa ijoollee shamarran iyyuu intibeetii arbaa miicitee mana walii qulqulleetii waliin ooftee namni jalaa nyaatu iyyuu qalbii na dhukkubsata. Ataa maal daladdee fuudhee daree silaa hojiin badee. Hojiin badee kaa hojiin hin jiru akkuma jirutti hojiin badee jira kaa yeroo mee Taata diyaasboora wayyaatota qabeenya qabduun fuuturee. Somaaleen illee sibirannaa baddanaan jedha suuqii tokko siifan kannaan jedhe jira yoo namni sapportiis godhe suuqiin koo fayyaa siifan kennaa narraa bitadhu naan jedhe. Ta diyaasboora wayimaan janan jiniree akkas ta'e. Diyaasbooraa wallaahi anafaate yoo siin shootte siin kuni duraan jaalaan onnee kiyya miitee turte seenaa jechuudha. Maaliif boosisa? Baay'ee rakkoodha bakka. Maaliif gubdiste koddii qabdee kaatee? Maali walla naa taphataatti immoo siinillee? Sitti taphata. Seena maaliif koddii qabdee kaatee guddaati? Maaliif si koddii qabdee kaatee guddaan sin jedha? Baga sitti taphatte. Amma wanta akkanaa kun hin barbaachisu dhiisi. Maali seena maaliif koddii qabdee gudde? Wajjin kan faatu fuudha kanatu. Maata seena. Kanaafuu Cubbuun dubartii garuu osoo hin ta'e. cubbuun dubartii yoo sin qabne maali nuti geemii waa'ee geemaa barsiisaa dabar geemii itti maara. Cubbuun kiyya sin ta'e garuu uumaa miti inshallah hin argatta rabbirraati. Maali si godhe birrii keessa nyalaadhe musin bute musin sin zollom. Kunoo maanni waraabanii natti argaaranii miti moo? Miti seena takkaa wayi birrii wayi naargi wayi birrii wayi rakkadhe wayi kana hin haadha dhugu jeeraa maan. Cubbuun dubartii akkanatti nama qabaa cubbuun. Maanni amma birrii sin jedhee. Warra irratti iyyuu fuudhaa lolam jiru warra lafa kaayee kan biraa irratti fuudhaa yoo jiru. Kottu bayi kottu gadi sii waliin bayi deemiin beellamaan dhufu wayiillee hin jiru koo bayi deemi sii waliin addaan dhala safara kiyyatti hin deebin sin beeku nan beektu amaddiin. Dhagaa yartami amaddiin. Maata. Sin beeku nan beektu dhaala kana booda nama jaartii. Maalis. Nama jaartii qabu safara isaallee hin dhaqu balbala isaallee hin bahu namni dhufullee hin jiru. Guys warri geemii amaddiin hin dhufnu jettan shamarran lakkoo deeggartee barreessaa. Ati faate hin boo'in seena maal taate geemiin beeksisaadha maal taate. Isaadha baatee hin tuqinii maal taate. Cubbuu eenyu sitti godhe. Haadha baatee kalas wanti sitti himu geemiin kun haala siiti dhiisi seenaan hin baate. Yaakii wallaa rakkoo keessa galee haadha baatee kalas ilaammee wanti si jedhu waa'ee heerumaa keessa dhiisi. Akkanatti amma si sobdi jechuudha isiin amma akkanatti. Amma haadha baatee wanti si jedhu waa'ee heerumaa minaamin isichii maaliif hin miidhamtu mucayyooni na jaallatti dhugaadha. Seenaan na jaallatti. Sun darbee artisi galee qabeenya dhabuu malee Anaafin dura maaliif si fuudha jettee kaatee onneeti jette taphatte gizee kiyyaa san.
Mana nama leenca gadhiisanii wal jalaan baasan argine maal leenca baabaa nuudin bituu baabaa qaalachisan guddaa kan leenca gadhiisanii ramadanii dubboo lafaan kan lafa qabee haadha faatee hin beekuun jaaladhu minamee gargar nu baafne si fuudhanii mee qaalchitun. Yalla ishee amma an sitti heerumuun barbaadaan. Kalas qaalichi illee jiru. Gaafa si huccuu dhiyoo namatti sallafee dhufa akkamitti wal fuunaan abati. Anin barbaadu siin jira bar namni tokko kun akkaawuntii kiyya ammaan tanarraa si kenna akkaawuntii kiyya kana ammaan tanarraa si kenna barbaachisaa taanaan jechuudha. Lakkoofsa kan kenna erga kiyya si ergaa wajjin jiraan. Alabazaa geemii kan kellee hin beeksisu viidiyoo hojjedhillee amma deemeen kaasa. Haadha faate wanti siin jedhu amma ati beeku. Inni akkuu siin jira bar amma kaasa laal amma laal argaartaa kun viidiyoo anqoosaan beeku wanti jedhu dubbii dhugaa dhala. Meeti viidiyoon sun. Argartaa miti? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammaan tana kaasa viidiyoo kana la. Mr. Ahmaddiin Mr. Ahmaddiin. Haadha faate. Dhaggeeffadhu si cinaa. Erga lamman keessa nuunuftan fuudha. Naalti jiraachise. Hallaqe. Hin jiru. Erga atillee xiyyi qabde atillee nufte atillee nufti. Hin jiraattani. Qabeenya qabdi siillee atillee qabeenya qabdu. Kalas. Rakkoon qabu. Kanarratti walii galaa. Malee na walakkaatti hundi keenya timaatuma waliina. Guddidha bargaa isiniin ajaa'ibu. Hai maal jechuudha inshaallah. Gurbaa kana dura nama hunda dura ana jaalatee ture. Amma jidduudhaan dhufanii inni geemii taphachuudhaaf ka'ee qabeenya horachuudhaaf ka'ee jennaan si jaaladhaa dubartii biraan dubbisinii. Jalqaba yoo ta'eetiin jedhe gurbaan kun kiyyaa. Abbaan barbaadamee dhufee kanatti dubbata isaa dhufu. Hin kaasin jala naa waliin haasa'e. Gizee taraa kiyyaa naa waliin haasa'e hartami naa waliin haasa'e. Asaan jiru sadda salphisee maal kun salphadheera. Gizee anaa waliin haasoftu gizee taraa kiyya anaa waliin haasoftu naa waliin haasa'e. Gizee isii wajji haasoftu isii wajji haasa'e. Ana amma haadha faate maal jedhe lamman keessa nan jiraachisa erga simuudii walitti qabdan isiin illee dhuftu atillee kottu lamman keessa nan jiraachisa anatoo jiraachisa maal inni kaallee walidhaa kalas amma qabeenyi hin jiru qabeenyi nu kaadhume jira akkuma ta'e mana ijaazaa keessa jirra kunoo kireeffanni kiraa manaa mubaarakitti nurraa kaffalee. Habibi ayyoo taate jette kiraa manaa milaal mallaqa utaati haga barbaade kan fudhadhee jiraachuu danda'a. Kalas ummata keenya maayattanii ambiruma silkii lama qabaa silkii tokko gurguranii kaayidadha jira lammanu wayyu silkii lama qaba. Geemii beellamaa katabattu attagoo. Geemii beellamaa katabadhu suuqiin galta suuqiin waan ilmoo itti jiraattu. Suuqiin galfadha Dubaay keessatti. Arafate kan isin jedhu wallahi lazim jiruu bareedaa jiraachuu barbaade miti arafate. Lamman keessa nuyi rumtan ishii kana sagan dhaqee qabee maalin godha ishee akkuma warra mubaarak natti taataniitu lamman keessa. Mubaarak tokko si tokko fuudhee si tokko dhuma laagate mubaarakii fi an immoo walii yadda. An shabaaba dargaggeessa. An sirriitti danda'a. Mubaarakii dimeedhaan isin bakka nyaafa abbaa koo ta'a malee obboleessa sin ta'a garuu obboleessa sin ta'a mubaarakii umurii ilmoo abbaa qabeenyaa dhalate ture kanaaf furdati. Ilmoo abbaa qabeenyaa ture. Abbaa takka qabeenyaa qabanii jechuudha nama guddaa namaan qaba. Sadaqaa kennataa harka dhiisanii gandaa garaa jiran jechuudha. Garuu seenaa hin haftee bo'aatti laa kunoo. Sagalee asirratti dhaggeeffachiisanii anaa waliin haasa'ee argame silkii cufinatti haasa'ee akkas keessaa buututti. Gizee as keessaa buute akka barbaadda waliin ta'a. Danda'uun cinqa'an. Gudiidhaa bar. Akka nyaadhu misaan nyaachuun nyaatan jiru. Dalagaa maaliin qaba misaan nyaadhu dhaqee. Nyaadhu dhugii. Amma dhawaate jireenyi iyyuu siqaa'ee nuti taatetti dhaggeeffatee maal. Suuraadhuma fuunee jiraachuu malee jireenyi nuu baasaa hin jiru. Maaliif dhugaadha kaa. Wallahi kan birrii qabdu ilaalee fuchuu malee namni na tuffatee guyyaa tokko miidhaatti gadi ba'ee dubbadhu. Kan qabeenya qabdu ilaalee fuudha. Balaa seera maaltu na lakkise kolfaa walii kolfitan maal kolfitan
Kakak si dulu mau kabur lima pura. Seri dah dapat. Kan namina jibbe kan namina tuffate qabenya malee tun qabenya qabaadhe nam tokko nama maqaan koo kun jiru nama maqaa godhamu jiru mangistiidhaan. Ajimmaaniin keessatti kan nama hogganu kana bar. Salgii ta'e fuudhatee eebba namaa ta'e kan naqee dhaabbatu kana bar. Takkaa naminaa diggisee hin beeku. Attamitti qabeenya dhabuu kooti. Tun qabeenya qabaadhe uummanni hundi namina raafu hin jiru hundinuu fiidaadha nam beekaan akka naminaa suyyuudhu. Har'a qabeenya dhabuun kan koo bossaan kan koo qullaa ta'uun uummata natti kolfisiisi. Salateo. Bara biyyatti nama maskiidatti darasaa qiraatee biyya keenya dhufe gargaaraa ture. Salate. Darasaa qiraatee biyya keenya keessa dhufe gargaaraa. Mana maatii kiyyaa dhigee ijaaree ofillee ijaarradhee jiruu tolfadhee ga'ee Dubaay inni. Qabeenya kiyya gurguree fedhame shamarran finnee bira gamaan Dubaay nuuf. Akka waan namni nama fideetti na arasaa turan akka waan namni fidee bakkeetti shamarran fidee bakkeetti nagatteetti na arasaa turan. Kan qabeenya kiyya balleessee dhufe jechuudha. Garuu wadhaa torbaatama ta'e soddoma ta'e fuuchuun nama gaafatan na fuudha. Ana nan galchuus hin jedhee baran. Feetu walitti nu fuudhi. Feetu sii dhiisii ana fuudhi. Aan si dhabuun fedhu si dhabuun fedhu. Nama hunda dura si jaalladha. Lamman keessan jaalatanii miti lamman keessan nu namtani gaa lamman keessan isin toof jiraachisaa siiniin mana qabeetti shaashamarneedha. Atillee mana qabda. Jiraattani kalas. Galchiin kun dhufteetti. Yoo isin ol galta jette ana hangafa isii ta'uu itti himi bareecha ana akka isii dura jirutti. Isin ana booda qabu. Galchiin. Rufati. Ahmadi. Ana bira teettee isii waliin haasa'ini ana wajji haasa'i malee. Mana kiyya keessa jirtaa miti? Maal si basiisina? Namaan irree achitti na goyoomsate asitti dhufte warra meeqa fuuta? Maal ishaa maalti sinni naafise? Jireenya rabbii jiraattu silaa amadeen jiraachisu asin lammanuu mana qabdani mana jaarattanii mana keessan keessatti ofuramaatanii maaltu sin dhinqe? Anillee mana qaba. Akkas taanani bakka anillee tokkummaa waliin qaaquu eegala qaba. An nama meeqa bilooki dhiira meeqa bilookitti gatee si jedhee warra meeqa bilookeeni. Takka waa'ee warra naasa'u takka waa'ee keetii naasa'u miidiyaa irratti naan jette. Sanyi waa'ee kan kee miidiyaa irratti haasa'e miidiyaa irratti yoo minaasa'e haadha manaa qabda haadha manaa qabee suuraa keetti agarsiisa malee. Dhiisii kala. Laa haadha faate wanti sitti mu qabu. Haadha faate. Qabeenyi kan namni nagee gurguraatti dhugoomsitti miti qabeenyaan malee namni na jibbu tokko hin jiru addunyaa haara. Hundi namaayyuu na jaallate qabeenyaaf. Qabeenyi kun immoo jaalalaa tokkummaadhaan dhufa. Shiriyaan musliimaa ilaa afuriitiin beektamti ilaa afuriiti. Haqqii dandeessee dhaggeeffadhuunis. Fuutee maatti galchuu qofaam fuutee galchuu qofaam dhaggeeffadhuutti hima. Fuutee ilaali dubartiin kan fuudhamtuu fi haadha baate qoy haadha baate qoy sitti hima. Dubartiin kan fuudhamtuu fi ilmoo dhalchuu qofaa miti. Ilmoo qofa gannaquu miti. Ilmii rabbiitiin barsiisuu. Barnoota quraanaatiin guddisuu. Kana. Malee fuutee dhalchuu qofaa miti. Ammas immoo birrii ilmoon nyaattu. Qopheessuu. Dalagachuu. Bilbilni akka isa teessee. Eenyu bilbilata? Haadha faate ati duraanii gurbaa ollaa keetti sanitti eerumi jennaan ani gurbaa sanitti hin eerumu jennaan ani Iji meesatti beekaa miti ani. Ahmaddiin dhaga'i. Itti himi akkan si dura onnee tantee keessa hin jiru itti himi bareechi. Laa ati faatee wallaahi dhugaadhuma seenisitti nima miti. Kan bakkeedhaa bakkan kufayyuu na kaasee haadha faatee kana. Kan nama na godhe. Kan adda addunyaan kufayyaan na barte haadha faatee kana. Raamadaaniin nuun beektu ati faatee. Raamadaaniin ergan wal barte. Raamadaaniin wal barte. Raamadaaniin ijoollee biyya tokkooti haati faatee. Ijoollee biyya tokkooti jechuudha.
wal bira mana jira jechuudha. Sababii kootiin barti maaliif namummaa kan kootii bakka itti rakkatan jiru si galee an biyyatti namuun gargaaraa ture garuu Dubaayin keessatti obboleessan qabu waan hin qabu maraataadhaan an jiraa turan anuma fayyaa kanaan jechuudha. Gaafa rakkadhe gaafan qabeenya dhabee gaafan birrii dhabee jedhu maaliif har'a immoo addunyaan kun fayyaan akka jirtu. Ahmadiin karaas chaa'u nagaatti waan biraanatti naasa'e viidiyoo kana nan si hojjedhe thank you galatoom. Karaas viidiyoo kanas nan dhosa biyuutiin godha siilee karaa hundaanuu bilookiin godha. Rakkoon qabu anuun hojjedhaafi. Ani warra 2-3 minaaminaan jiraachuun barbaadu kuno private kuno. Anuun hojjedhaafi. Karaas Jibbaatu arafaati chaa'u nagaatti barbaadu. Bakka makiis buusuun barbaadan. Rabbiratti garuu rabbiin si gaafata boru ani irraasi uummanni kunis akkasi duukaa namni Gaddarbu. Chaa'u nagaatti anuu nabbaa mana keessani chaa'u wal fuudha. Deema. Ta barbaadetti fuudha deema. Wanta akka hin yaadin. Ofii kiyyaasitti heeruma ta biraallee fidee dhufeesi heeruma. Tafeete si haadha yaadin. baatee wanti si beekodhu. Haadha baatee wanti si beekodhu. Mucayyoo kana argan wal bara ibidda keessan bu'ee barani. Ibidda keessa. Okkoo kana siin jedhaa bara gubata jechuudha gubaa maal abbaa usu billaan. Ibidda nana qabdan siin jedha bar sa'aatii qodaa meeccattu malee naan bilbiltu viidiyoo naan bilbiltu malee guyyaa tokko bilookii jedhan si kaan jedhan. Sanuu sa'aatii qodaa miiccattu si dawalti. Wallaahi sa'aatii qodaa meeccattu natti dawalti. Siinaa sa'u jedhan guyyaa tokko siinaa sa'u naan jedhu. Amma viidiyoo dawwalu jedhan. Maal akka dhiyyoodhe. Sa'aatii disti miiccitu. Garuu dhiisi sa'aatii kaan irratti hin qabdu feemaa san jettu miidiyaa irra fayyii taa'ee yaawalti. Kanan barbaadu dhiisi kana rakkoon qabu. Kan ittiin beektaa viidiyoo bilbilii naasan jedha adda kunoo viidiyoo bilbiluu jammarte. Viidiyoo bilbiltee viidiyoo yoon bilbiltee haadha manaa kootii sin beeku jedhanii viidiyoo bilbiltee adda kunoo mana sadii bilbilti. Garuu waan ati ittiin himu. Kana duratti yeroo qodaa miicitu qodaa karra qodaa viidiyoo naanaasotti cufadhe jechuudha. Okay.